hojjete jireenya koo fooyyee ifachuu jedhee jaboon obsaan tattaawwate. Waamicha harmee ayyaa hundaan dhageessisuu kiyyaa natti hirmadaa jette almaan kiyyaa hagumachu namuu waan dandayaa lubbuu wareegan kennee anitiyaa. Namu beekumsa isaatiin Oromootiin isoo Oromummaa isaa qabsoo na mul'isoo. Lal gaafa kana nuti Oromoon hundi gaafa fe'iisin namu beekumsa isaatiin Oromootiin isoo Oromummaa isaa hojii na mul'isu afaaniin osoo hin taane gaafa kana nuti gaafa akka looniitti qabna hundi keenya boo isinii kun nama Oromoo jaamu malee nama loon Oromoo jaamuu miti gaafa hin qabdanii gaafa artifishaalaa isinii godhaniiti akka makiinaadhaa haada isinii dhawanii isin oofaa jiranii boo isin namaati loonii miti haada gartee boo fittinii dhinaayettee gaafa nurraa caccabsite naman nu deebiftee jechuu keenya. Gaafan biyya dhaqe 1985 sirba sii tokkoon dirree dhawaatii bitadhee dhaqe bakki inni itti dhaladhe baadiyyaadha. Amma sirbi guyyaa bareedaa diimaa kan jaalalan beeyne qaama biraa dhiiftee eessaan seentu ollee kan jiru. Dubri baadiyyaa ni qaanfata dhaggeeffachuu. An ammoo sirbi kun nattoleen ganamaa galgala dhaggeeffadha. Alla barsaamii an sirba kana dhaggeeffattii jiran. An amma dubartoota Oromoo kawallisu kanaa duraati yoon je'een dogoggorre. Sanirraa ka'eetiin gaafaan dirree dhawaa dhufe isii arkuu qaba je'ee waan ni godhe jechuudha. Yaa bareedaa diimaa kan jaalalan beeyne qaama biraa dhiiftee eessaan seentu ollee. Yaa bareedaa diimaa kan jaalalan beeyne qaama biraa dhiiftee eessaan seentu ollee. Sirba san keessaa baatee gaafa qabsoon dhuftus qabsoo sadii seente halloon hayyuudha. Jabduudha nama Oromummaan si lafee keessatti itti gadhagahamuudha diimpilii jechuudha. Abbooko Oromoo maalirraa gaafataa seenaadhaa dubbataa murteessaa dhalootaa. Gafoota dubartii Oromoo keessaa isii fi ilfilash qannooti namni ani beeku warri kaan mugguma sanatti wanna jajja'anii jireenya isii waan hin dhugaa dubbachuu waan harkarran baasin ijarran baasin hin jiru wali obsinaa wali jabeeffannaa boru arkannaa dhaba horiitiif yoomi wal gannaa waan jufaa akkuma hin je'ee barbaannee wal barraa baawurjiini beekaa hamaa koo hamataa koo gaafa guyyaa rakkootiin sirbaa turte faayoo si malee eenyuun qabaree akkatti sirbaa turte. Barsiifti jaalala namoomaan nama barsiifti jaalala maatiitis nama barsiifti jechuudha. Isin waa cufa keessatti fakkii dubartootaati fakkii haadhaati. Yeroo dhukkubsattee ciiftullee wanni saba kanaatii fi quuqama saba kanarraa. Barbaannee wal barraa ni barra walirraa. Wajji tarkaanfannaa yeroo keenya arraa barbaannee wal barraa. Jabduudha nama obsa qabu nama ciniinnatu halloon nama mudhii hidhatee xiiqiidhaan aadaa Oromoo tana jiraachisuu irratti dandeettii qabduun nama ummata isii kanatti waa himachaa bahe waa barsiisaa bahe dhugaa waan ayaa takka nama lafa kaayee darba. Abdii qophee wajjin rabbiraa mataa godhuu fi wal marihannee mee seenaadhumaafillee ta'u yennee
kaasetta wal jalaa qabnee sirbinuu tokko yoo qopheessinee hoo jennee naafi abdii wal mari'annee Almaas Tafarraatii fi Aadam Haarunii fi anaa fi Halloon albama tokko waliin hojjenne abdii qopheetu barreesse yadaloo kaasetta sanii guutuu anatti dalage maal guyyaa keessaan agarte amma meenaa himin maal guyyaa keessaan agarte amma meenaa sababni tinaano maaluma naqubtu ammoo dalaayaa yana kennuudha. Maal guyyaa keessaan agarte amma meenaa himin sababni tinaano maaluma naqubtu ammoo dalaayaa yana kennuudha. Kobaata kan qaba waan halluu daawwee na keessa umtee takkaa jira. Zamana dheeraa na keessa ture. Hedduun itti amane jecha isiin dubbatte san. Sanuma qabadheetiin nama xiyyaa wajjii nama xiyyaan gargaara jeetiin dhaabbatte. Maal jettiin ni beektaa walaloon? Barbaannee wal barraa walirraa barannaa wajji tarkaanfannaa harka wal qabannaa jira. Maal jechuudha? Barbaannee wal barraa kutaa cufarraa uummanni Oromoo kaan barbaadee wal haa barannuudha dubbiin. Talammee isaan dubbii isaan keessa jiru magaalaa fi baadiyyaa. Namni magaalaatis baadiyyaa isaa seenee nama isaa haa barsiisu. Namni baadiyyaa jirus magaalaa seenee aadaa isaa haa barsiisu jechuudha dubbiin. Saniitu na keessa jira. Barbaannee wal barraa ni barra walirraa wajji tarkaanfannaa yeroo keenya arraa. Barbaannee wal barraa ni barra walirraa wajji tarkaanfannaa yeroo keenya arraa. Seenaa afran qalloo kana osoo hin jenne biiftuuf giiteenyaatiin deemu jirra ammallee waan biraa dalagu jiran jaaniiti. Nuti gani bakka guudirraa gaddeebine hotaamee kaaseta baafnaamee kaaseta garagalee eegas booda Muhammad Ammafaanis adarreerraa qophee niyaamanii walaloonaa kannan dura yaa bareedaa diimaa kan jaalalamdeeyne qaama biraa dhiiftee eeysan seente onne kanaa kan Muhammad Ammakkanaa namni diddiimaan jaalalam beeku jee horii kee ta'uusii ansii mee beeyte akkamiin jeenomtee onneetii seente onneen toosi malee kabira wayii qabdi siitu seene harkee keessa dubbii adii meeshaa shabboodha waa gitaara tokkoo fi dibbee takkaan taphachaa ture. Kaniin eegallee dura gitaara tokkoo fi dibbee takkaan hanga kaattisaniitiin dalage ani gaa afaan kiyyaa fi aadaan guddisaa osoon beekuu osoon jiruu waan hin jee osoon jiruu uummanni dhume san dhaamsanu dhaamee hangaafatan ijoolleedha. Aadaa fi guddisuu afaan fi guddisuun nama guddisa malee namatti keessu. Osoon danda'uu jennee bilaashitti daline bilaashitti nuti maallaqa naqanne hin gurgurruus afaan kana haa barani guyyaa tokko afaan raadiyoon agarsiisan kan hin qabsu akka hin qabsu. Shoftuunis taarilee buu shoftuunis taarilee horaa harkaa deegeenya. Iddoo aadaa famantii bakka aadaa famantii reeffannee dhigeenya. Lammiikoo walii galaa gannee dhigeenya. Lammiikoo walii galaa gamtoomaa waliin bulaa Oromoo fi isaat golaa. Fagura migira kotu siye gangira. Shakiti dahane gadi seti walgara. Shoftunis karine ora harsa degenya. Doa da pamanti reifande tigenya. Lamiko wali galagam toma wali bula Oromo bisa dola. Lamiko wali galagam toma wali bula